maashaallah tabaarakallaa meeshaa baay'ee takka bareeda ta'ee fi akkasumas uffata haadhofiitiif uffata aadaatii fi meeshaa isaa guutuu wajji akkasumas meeshaa tokko tokko jechuudha sarpiraayizii haadhofii godhuuf kunoo viidiyoo isin bira tureera jechuudha kuni ajajaawwan uffata kana yeroo lammaffaa hojjechiisuu kiyya waan ajajaan hojjetamuuf xiqqoon ture jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jechuu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii aramanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha nageenni akkamii fayyaan dalagaa nafi ammaal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qabu hordoftoota kiyya kunoo uffanni kun meeshaa isaa guutuu wajji jechuudha callee addarraa kan mormaa kan gurraa akkasumas kan harkarraa uffanni kun immoo akka hawwataa ta'utti kan dalagameedha maashaallah uffanni kun ayina lama sadiitu jira ifama bilbilni harka olii bilbil jette ayina lama sadiitu jira jechuudha gizee hojjechiistan uffata tokkoffaa lammaffaa akkasumas shaamaan tokkiin jira kun yeroo ammaa ka jiru keessaa tokkoffaan dalagsiise yeroo ammaa ka jiru keessaa laafa duraanii sanillee miti inni badee jira eegaa kun kaabbaa fi gurdii fi akkasumas ka gubbarraa qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa achi biratti siinqeen jirti galgala viidiyoo kana nu waraabee fi roottoon kunillee roottoo jiddu galeessaadha egaa meeshaa kana kun akkuma argitan kana meeshaa aadaa biratti meeshaa xiqqoo harmee ofiitiif bittee jirti jechuudha obboleettiin tiyyaa wanti viidiyoo kan amma yaala kan waraabeef baay'ee takka na bira ture meeshaa aadaa kana eeguuf akkasumas yoo meeshaa aadaa geeffamutti immoo meeshaan isii dur jiru waan jiruuf kana ijoollee baay'ee sababa san ture jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa warroonni meeshaa na biraa qabdan dhiifama guddaa isiniin jedha maaliif jennaan wal duraa duubaan gadi isin isaa jira jidduma illee biisii ta'an illee jechuudha kakkubattan abdiin qabaa burcuqqoo warqaamaa gatii isaanii isinitti himne egaa gatiin isin hunduu ni beektan jedheeti yaada hundaafuu takka takkaan isinitti hima dura meeshaan kana fakkaata maashaallah albee kanneen bitadhaa hundi keessanuu albee biyya alaati baay'ee takka bareedaadha jechuudha lakkoofsa 9 lakkoofsa qaba akkasumas sirriitti guddaa kana kan cabsanii illee barbaadan ni jira jechuudha hordoftoota kiyyaa inni kuni lakkoofsa 9 lakkoofsa qaba isiniin jedheetiin jira feermuuzii egaa meeshaa aadaa kana biratti meeshaa mana keessallee muraasa bitee fi jira jechuudha kanaaf agaruma viidiyoo kanatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina namoonni meeshaa barbaadan karaa WhatsAppiitiin na dubbisaa lakkoofsa kiyya mootu YouTube kiyya jala seenaa ilaalaa isiniin jedha kun albee Jarmanii jedha baay'ee takka quality fi baay'ee takka waan onniiti jechuudha bareeda waan ta'e keessaa albeewwan jirti qarshii 50 qarshii 100 inni kun garuu albee bareedaa fi isa baay'ee takka namatti tolu furdallee jechuudha qabannan isallee kun qarshii 550 bitama isin tun immootu isuma sanyima saniin taate akka isaatiif xiqqoo dalleedha kun tana fakkaatti diqqoo tokkoo fi guddaa tokko bitee jechuudha isin tun qarshii 350 albeewwan qabannan isaa adii tokko yoo barbaadan jira qarshii 150 garuu yeroo muraasaan booda ni ta'a jechuudha suni ni deema kuni baay'ee takka bareeda maashina kana ni beektanii maashina juusaa keessaa isa tokkoffaa saatiin kun wanni martuu isaa akkanuma jira garuu gatiin isaa gadi bu'aa jira jechuudha wanni martuu akkanuma ta'ee qulqullinni isaa gadi bu'aa jira inni kun tokkoffaa ta'ee meeshaa quality hundi isaatu qualityidha garuu banee isinitti agarsiisu gisee maraanii bana viidiyoo kana halkan waraabaa jira sanii fi qarshii 3,800 bitee fi jira jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana feermuuziin kun baay'ee takka bareedaadha eeksikoon beekamaadha eeksikooma kanallee ta'ee tokkoffaaf lammaffaa qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa eeksikoo kana tanaan durallee bitee jira isa tokkoffaa fi lakkoofsa yookaan leetira lamatti jedhanii garuu leetira 1.8 jira jechuudha kaartoon irratti isa kana qarshii 1,200 bitee fi jira leetira takkaan illee barbaadan jira garuu tokkoffaaf lammaffaa qaba inni kun illee jechuudha feermuuziimaan isaa maashaallah baay'ee takka bareeda kun akkuma argaa jirtan kana fakkaataa kun baay'ee takka bareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa wanno isinatti argitan keessaa ani ka ofii kiyyaa bareeda jedhee yaadu akkasumas yeroo baay'ee gaafadhee achitti ka bareeda naan jedhan isinii bitee jechuudha jijjiiree gisee isin waanatti ergitanu wanna sanirra fooyya'aa ta'e isiniif bituuf yaala egaa akkasiin jedha feeyoonni norqaamman asirra jookiin norqaamman qarshii 2,000 ni beektanii jookiin kun ka halluu garagaraa qabu ni qannasaa aga qarshii 1,800 jira inni kun garuu akkasiin jedha hordoftoota kiyya kunoo feermuuziin kun halluu kanneen jira halluu kanneen keessaan sanatti bitee jechuudha garuu kanneen ni jira
Egaa kan isin jedha namoonni barbaadan lakkoofsi fudhatanii hiriyoo jechuu dandeettan karaa WhatsAppiitiin. Garuu immoo namoonni amma qophooftan qofti hordoftoota kiyya akkasumas warroonni meeshaa keessan na biraa qabdanii viidiyoo gadi isiniin dhiisin dhiifama guddaa isiniin jedha. Wallahi biizii ta'e malee waan biraatiif miti. Meeshaan keessan hundi keessanuu kabitamee lafa jirus jira, kabitamaa jirullee jira jechuudha. Akkuma wal duuba jirtaniin isinii gadhiisa jechuudha. Hordoftoota yoo isin yaaddoftan akka hin jiru meeshaa kwaalitii fi waan bareedaa ta'e isiniif bita jechuudha. Kubbaayaan isaa kana fakkaata. Egaa feermuuziin tun baay'ee akka bareeda pilaastikoota feermuuza jiran keessa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu bitadha. Kan leetira lamatti isiniin jedheetiin jira. Hordoftoota kiyyaa meeshaa aadaa immoo gatii reef isinitti nimne dhiifama guddaa. Meeshaa aadaa qorii waan hunda jechuudha. Meeshaa wajjin uffata isaa wajjin qarshii 12,500 bitame jechuudha. Waliigalatti meeshaa qorii maal dabalatee kaabbaa sanuutti dabalatee qarshii 12,500. Egaa maanqurquraan tun immoo maashaallah isii orijinaala taate hundi keessanuu ni beektanii. Maanqurquraan tun baay'ee akka bareeda furdoodha. Leetira qabdii leetira 2 takkaan hin jirtu malee leetira 4 leetira 5 jirti jechuudha. Baay'inaan garuu gisee baay'ee hin argamtu. Garuu meeshummaan isaa maashaallah baay'ee akka bareeda furdoodha. Namoonni beektan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa leetira 4 kuni qarshii 1,800 bitame leetirri 4 jechuudha. Leetira 3 ta'uu barbaadan qarshii 1,500. Leetira 2 tokko immoo anuu barbaadeef dhabee maanqurquraa duraanii sanirraa kanatti jijjiirra jedhee baay'ee takka furdina qaba yabbuudha. Tokkoffaa illee jechuudha. Hordoftoota kee baay'isee furdata. Maanqurquraan tuuwwan jirti qarshii 660, 650, 700 akkasii hin jirti. Garuu jajjabina tanniin tutara jechuudha. Hin argamtu malee leetirri isii tuni leetira 3 guddoodha jechuudha. Barbaadeeti haga leetira 6 jira. Garuu diqqaan argamu 3 2 fi 1 hin argamu jechuudha. Barbaadeeti kun abbaan leetira 4 qarshii 1,800. Abbaan leetira 3 yoo barbaadan qarshii 1,500 sanii gadi immoo hin binne jechuudha. Hordoftoota kee gisee biteetti isinii hima. Egaa kubattan abdiin qaba baay'ee akka bareeda garuu nama barbaachisa. Yoo leetiri 1-2 dhabame kana guddatti bitattanii kaan immootu diqqatti illee bitattan bareeda garuu maanqurquraan kanatu irra baay'ee akka bareeda gatillee walitti dhufu jechuu barbaadeeti. Kana fakkaata akkasumatti tolee abdiin qaba itti aansee mootu isaanii feermuuziitu hin jirti. Isaaniin tokkonoo akkuma argaa jirtan tana halluun isillee tana fakkaatti qarshii 2,800 biteefii jira. Kan kun diqqoo na birratti bubbulee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa itti aansa isaaniin giloobaalii kunoo abbaa 5ti lakkoofsa kaan hin qabu. Halluu booraaf adii qaboonni biraan qabu tokkoffaa lammaffaa yeroo isii bite sanitti qarshii 5,000 biteefii jira. Har'a garuu guyyaa 2-3 akkas qarshii 4,800 bitaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Wanti itti agarsiisu hin jiru kun qabannaa isaati. Egaa viidiyoo kana galgala waraabee dhiifama guddaa isiniin jedha. Dirqama waan waraabuu qabuu fi maaliif namni waan ofii ilaaluu barbaada waan ta'eef saafaan tun yeroo isiin bitatte sanitti qarshii 250 amma 300 seentee jirti. Egaa kana fakkaata hordoftoota kee akkasinitti tolee abdiin qaba. Yoo isinitti tolee viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Horoonni hanga ammaa daawwattan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoon kee kana fakkaata ture. Egaa laayik sheer warri godhaa jirtan yaada babbareedaa na barreessaa jirtan hedduu takka isin jaaladha isin kabaja. Roottoo isinitti nimne roottoo qarshii 2,500 biteefii jira hordoftoota kiyya. Egaa akka itti tolu abdiin qaba isiniin jedha. Sarpiraayizii ajaa'ibaati harmee ofiitiif goote namoonni sarpiraayizii godhuu barbaadan heloo jedha. Halkan gaarii keessa naa bulaa. Baay baay.